Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota teenniini har'a sana sabusaa gu'annee jirra. Yaa'u sabusaa gurgurra jechuudha. Laal kanamni ramadaana waggaadhaan itti deemnee kan goonu sabusaa kanaafuyyuu warri sabusaa godhuu deeggartanii irraanfattanii yookiin nan jenne yaadadhaatii daddafaa karra sabusaa fiigaa isinii jenna. Laawee warri diddan immoo laal haxumaa kanaanii gara jala keessan irra jechuudha gubbaarraan akka tasaa dhiigni ba'uu danda'an jala keessan laxxalaaxxee godhatanii kanaafuu karaa sabusaa fiigaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaan kariim kullu ammam tukkar yaa akhwaanil muslimiin. Akkuma agartan kana bilcheessee karaa xabbasee gara xumuraaf deemaa jira. Akkuma taswiiratti bifa kanaan baay'ee tokko miidhagaadha, baay'ee namatti tola. Innaa kanaafuu hundi keessaniyyuu godhaa ilaalaa isiniin jedha. Yuutuubii keenya sabskiraayib, sheer, laayik, koomentii godha. Dogongoroo keenya wanti asirraa hafee yoo jiraate bifa koomentii nagaa isiniin jedha. Yaa biqiltuun kennallee haaraadhaa hiriyoota keessan duraanii gahaa ijoollee arsiitii kanaayyuu biraan kutinaa shir sabskiraayib godhaa beelita saba ta'a maatii keenya ta'a isiniin jenna. Warroonni duraan jirtan akkuma jirtanitti isin jaalannaa isin galateeffannaa galatooma isiniin jedha. Haga dhumaatti na wajjin tura. Akkasii daawwannoonni keenya bifa kanaan bareedee bilchaatee miidhagee jira. Kanaan qopheessee jira. Wanti barbaachisu sukkaaraa yookiin shokolaataadha. Garuu iddoo nama jiru kanatti namni shukkaaraallee shokolaataallee nyaatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu isin itti godhachuu dandeessu. Sukkaara yoo isin hin jiru sukkaara buudiraa jechuudha. Yoo hin qabaannellee tahaanaadhaan hin xaafamtanii jechuudha. Bifa kanaan maashaallah marra tokko bareeda. Yaa madaamiin harka dhoofteef jechuudha. Walumaa galatilla akkasitti isiniin jaaladha. Galatooma isiniin jedha. Ulfaadhaa hojjedhaa. Wanti haaraan yoo jiraate jalatti na dubbisa. Koomentiidhaan na dubbisa isiniin jedha. Isin jaaladha. Laayikii, koomentii, sheer, sabskiraayib wanta agartana ulfaadhaa. Zaytiin bifa kanaan qopheessee amma garuu tokko keessa godhee ilaalee ooqee jira waan ta'eef hundayyootti godhaa jechuudha. Achi godhee jira. Okay, duwwaatiin keenya akkanatti goonee geessanii jirra. Bifa kanaan qopheessee jira. Amma gara zayitii bira deemnee achi booddeetti wanta jenna. Kanaafuu bifa kanaan hojjedhee jira jechuudha. Yaa'u dhaabadhee waan hin dadhabnuuf taa'eetiin hojjedhe. Farshaa gubbatti mijiqaa maaliif mijixxan jedha qofa isiniin jechuu barbaadeeti dhaabattee akka sa'aatii dheeraa akkasuma gochuun sun waan xiqqoo si nama miidhuufi kanaaf amma karaa zayitii keenyaatti deemnaa nafaana turaa isiniin jedha akkasitti.